Hashamaar kafuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaaniwsi akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jennaa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaaniwsi namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaaniwsi faarawaa taatan YouTube chaanaalii keenya Muhaaniwsi subscribe gochuun maatii keenya ta'uun nutti makamaa isiniin jennaa. Kanneen maatii Muhaaniwsi taatanii jirtan ammoo viidiyoo keenya like fi share gochuun yaada keessa gara komantiinuuf qoodaa isiniin jennaa. Qophii keenya ammaaf qabanne kana isinitti himuudhaan hagaduma sagantaatti si waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turan ammas afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Waraanni guddaan Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kisaaraa guddaa mootummaarra qaqqabsiisaa jiraachuun saaxilamee jira. Yeroo ammaatti ajajaa waraana biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaadha. Humni keenya WBOdhaan miidhaan jajjabaan irra gahaa jira. Humni qilleensa Itoophiyaa tarkaanfiiwwan garaagaraa dirooniidhaa fi jeettiiwwan waraanaatiin ammoo fudhatus humna kana duubatti deebisuus hin dandeenye. Duulli ammaan tana ABO shaniin banee humna keenya dadhabsiisaa jiraachuu qofa otoo hin taane ammoo meeshaawwan gurguddoos duula kanaan humna keenya harkaa baasaa jira jechuudhaan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaa bakka muummee Abiyyi Ahmadii fi itti aanaan isaanii ammoo Tamasgeen Xurunee argamanitti bifa kanaan dubbachuun dhagahamee jira. Guyyootaan dura ammoo pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaadha. Oromiyaa keessatti kan adeemaa jiru dhaabbachuu qaba. Dhiiga wal dhangalaasuun nuuf gaha. Uummanni keenya nagaa haa argatu jechuudhaan ammoo Oromoon duudhaa fi safuu ganamaa akkasuma sirna gadaa ammoo isarra taree alagaan itti fayyadamuu danda'u qaba waan ta'eef jecha ammoo mariidhaan haa fixannuu jechuudhaanis waamicha araaraa dabarsanii jiru. Sanis ammoo kan mul'isu yeroo WBOn duula Irbuu Shinnigaa jedhu labsuudhaan guyyaa sadaffaasaa lakkoofsise hoggaa ta'u duulli ammoo bombane kun duula akka laayyootti ilaalamu akka hin taanes ammoo akeekaa jira. Walwaraansi WBO fi mootummaa kanaan durayyuu ammoo jabaachuudhaan guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa kan ture. Mootummaanis duula jabaa guyyoota 40tti ABO shanee balleessuu jedhu ammoo lafoo fi qilleensarraan labsus humna kana balleessuu hin dandeenye. Dhumarratti ammoo erga duula guyyoota 40 kana booddees mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin ibsa baaseen humnoonni ABO shanee harka laachaa jiran hedduun isaanii barbadeeffamanii jiru. Ammallee balballi keenya banaadha, gara mariittis haa dhufan jechuudhaan kanneen harka kennataniif qomti keenya bal'atee jira. Homaan sodaatinaa jechuudhaanis ammoo warra harka kennataniin koottaa jechuudhaanis ammoo ergaa dabarsaa turuun isaanii inni yaadatama. Waamicha araaraa irra deebiidhaan kan labsan ammoo humna guyyaa 40tti balleessina jedhan san akkam balleessinii fi humni kun jiraachuu isaatis obbo Shimallis irra deebiidhaan waamicha kana gochuun mirkaneessanii jiru. Yeroo garagaraatti humni kun baduu fi barbadeeffamuun isaa ammoo haga muummee Abiyyi irraa kaasee ajajaa waraana biyyattii Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Galalchaatti himamaa kan ture. ABO shaneen barbadeeffame daaraa botaratee jechuudhaan ammoo dubbachaa kan turan. Amma humni kun bakka duraan jirurraayyuu ol siqee tarkaanfii fudhachuuttis cehee jira. Kan mootummaan kanaan dura duula gubbatti gaggeessaa turee fi opereeshinii gubbatti labsuu beeksisaa ture. Amma immoo humni kun deebuudhaan opereeshinii labseetiin jira jechuudhaan waraana guddaa guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiraachuus beeksisaa jira. Waraana amma Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru kanaan injifannoo gurguddoo gonfachuun humnoota mootummaa hedduu isaanii barbadeessuun hedduu booji'ee meeshaalee waraanaatis ammoo hedduu harkatti galfachuu himaa jira. Dubbichi ammoo akka kanaan dura jedhamaa ture otoo hin taane ji'a darbe keessa ammoo Ameerikaan mootummaa fi WBOn gara mariitti deebi'a. WBOdhaan ammoo isin jabaadhaa ammallee mariif of qopheessaa jechuudhaan
ibsa kallattii Ameerikaan ibsicha immoo mootummaa Itoophiyaa kan dallansiise akkamitti qaama hidhatee bosona jiru kan ummata saamu ummata miidhaa jiruu fi ana wal fakkeessee wal cinaa qabuudhaan nu yaama jechuudhaan mootummaan ammoo ibsa imbaasiin Ameerikaa Finfinnee irraa baasee ture kan balaaleeffate ibsa sana ammoo mootummaan balaaleeffachuusaa paartiileen siyaasaa Oromoo hedduun komatanii kan akka xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad faan ammoo kuni waan nama dinquu mitis jedhanii jiru garuu Ameerikaan waamichuun dhugaa yookaan biyyi tokko kan dhugaa biyya kaanitti himteedha malee waan ammoo irra qabaa fi irra dibaadhaan dubbatanii miti. Ambaasaaddarri Ameerikaa misingi kanachitti argaman ammoo yeroo ibsa laatanitti dhugaa lafa jirtu dubbatanis jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad gara mariitti deemamuu qaba jechuudhaan ergaa dabarsanii turuun isaanii inni yaadatama. Waboo fi mootummaan lolicha ammoo jabeessuudhaanis ittuma fufanii jiru. Ajajaan humna raayyaa ittisaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Galalchaadha. Ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Waboon humna isaanii akka haaraatti bobbaasuu kana ordofee osoo guyyaa 5 hin lakkoofsisin ammoo duulichi duula jabaa ta'urraa kan ka'e humni isaanii manca'aa jiraachuudhaa fi Oromiyaa keessatti qabeenyi mootummaa hedduun barbadeeffamuun konkolaataalee dabalatee buufataalee waraanaa hedduun ammoo Waboodhaan saamamuun yeroo dhagahametti dubbii kana akka dubbatanis himamee jira. Guyyoota 3 darban kana keessa ammoo erga Waboon duula waraanaa labse kanaas humni qilleensa Itoophiyaadha bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo Waboon waraana guddaa meeshaalee gurguddaan humna raayyaa ittisa biyyattii waliin itti gaggeessaa jirutti ammoo ajaja Jeneraal Yilmaa Mardaasaatiin haleellaa qilleensarraa raawwatus ammoo dirooniidhaa fi jeetti haarayaa SU-30 kan jedhamu Raashiyaan ammoo dhiyeenya Itoophiyaaf kennite dabalatee diroonii Baayiraktar TB2dhaan ammoo haleellaan gaggeeffamus Waboo duubatti deebisuu akka hin danda'inii fi inumayyuu Waboon humna waraanaa giddu galeessa biyyattii keessatti cabsaa jiraachuu Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa Tamasgeen Xurunee fi Muummee Abiyyi Ahmaditti himuudhaan gara mariitti deebuu qabna. Humni kun akka duuba deebi'uuf humni biyyattiitti argamu godee dabalatee akkasuma buufataalee waraanaa gurguddoo kan akka Hursootii fi akkasumatti illee ammoo gama biraatiin Awaash Arbaa fi kanneen bakka birootti argaman hundi isaanii gara giddu galeessaatti dhufanii Waboo loluu akka qabanii fi humni raayyaa ittisa biyyattii gara kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraatti bobbaafames deebi'uudhaan Waboo dura dhaabbachuu akka qabu Muummee Abiyyi Ahmad gaafatanis Muummee Abiyyi Ahmad ammoo humna naannoo Amaaraa jiru duubatti kan deebifnu iyyooti ammoo deebisanii fannoo simachuu ta'a. Fannoon ammoo magaalota akka Baardar dabalatee hunduma isaanii iyyuu irra deebiidhaan qabachuun isaanii afan qabu. Falli jiru dura dhaabbachuudha. Humna kana barbadeessu duuba deebiinis hin barbaachisu. Humni keenya kutannoo qabaachuu qaba. Ajajoonni waraanaa biyyattiin lolicha irratti hirmaatanii humna isaanii dursanii lolichas hoogganuu qaban jechuudhaan ammoo Muummee Abiyyi Fiild Maarshaalichatti yoo dubbatan dubbicha ammoo Birhaanuu Juulaatis hin gammachiifne. Birhaanuu Juulaa humna isaanii yeroo ammaatti ijoolleen jalmarroodha ammoo haala hamaatiin lafatti kuffisaa jiraachuu Muummee Abiyyitti qaqqabanii himanis Muummee Abiyyi dubbicha akka fudhatanii fi ammoo humni isaanii jabaatee dura dhaabbachuu akka qabu murteessanii Fiild Maarshaalitti dubbatanii jiraachuun isaaniitis dhagahamee jira. Haa ta'u malee yeroo Fiild Maarshaal gara mariitti haa deebi'amuu jedhan kanatti ammoo Pirezidaantii Shimallis Abdiisaatis guyyaa tokkoon dura kan ibsa baasanii ammallee balballi keenya mariif bana jedhaniis ammoo Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa mootummaa wajjin ABO shanee marii godhee naannoo Oromiyaa guutumatti akka dhuunfatuu fi mootummaa naannoo Oromiyaatti aangoo isa ol aanaa akka argatuuf jecha ammoo shiraxaxaa jiru jechuudhaanis Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaatti aariidhaan dubbatanii jiraachuunis kan dhagaami ammoo Shimallis Abdiisaadha. Qondaaltonni ol aanoo mootummaa naannoo Oromiyaa kan federaalaatii fi hogganoonni waraana biyyattii ammoo sabaan Oromoo ta'anis gammachuu akka hin qabnee fi hundi isaanii wal shakkii keessa galanii jiraachuunis himamee jira. Waraanicha ammoo jabaachuudhaan lafoo fi qilleensarraan Oromiyaa keessattis ammaatee jira. Humnoonni mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo Waboon meeshaalee gurguddoon lola gaggeessaa jiraachuun kan himame humni raayyaa ittisa biyyattii
irratti taankii dabalatii akkasuma madfii lafa fagoo deemu dhukaasaatis jiraachuun himamee jira. Woboon ammoo humnoota mootummaa deebisee haleeluudhaan meeshaalee gurguddoo kana booji'aa jiraachuudhaa fi lafoota hedduu dhuunfachuudhaan kaambiilee waraanaa hedduu isaanii barbadeessee akka jirus beeksisee jira. Ammallee waamicha hawaasni idil addunyaatii fi namoonni siyaasaa babbeekamoon kan akka xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii fi kanneen biroo ammoo gara mariitti deemamuu qaba. Mootummaanis waamicha sobaa kan dhugaa hin taane ammoo kan of sossobuu qofaas gochuun qabu gara mariitti deemamuu qaba jechuudhaan isa Shimallis Abdiisaa ammasaa mari'annu nagaan haa xumurru jechuudhaan waamicha godhan gubbatti ammoo dhugumatti waamicha kan gootanii fi waamichi keessan yookaan ammoo nagaa barbaaduun keessan kan dhugaa yoo ta'e hidhamtoota siyaasaa kumaatamaan lakkaa'aman hidhaa jiran baasaa hin jennu. Ammatti inni isin gochuu qabdan ammoo qondaalota ABO karaa nagaa qabsoo karaa nagaa gaggeessaa jiran hidhaa keessa buuftan hunduma isaanii gallakkisaa haqa jalbaatti urgeessaatis baasaa jechuudhaan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa baase kanarrattis ammoo dubbii jajjabduu dubbatanii jiru. Ameerikaa fi Jarman Yukureen meeshaalee waraana isaaniitiin Raashiyaa kaaleeltuu hayyamuu hordofuun Raashiyaan naatoodhaa fi biyyoota lixaa akeekkachiiftee naatoo fi biyyoonni lixaa muddamni haaraan akka dhalatu gochaa jiru jechuudhaan Raashiyaan kan komatte. Dubbi himaan mootummaa Jarman Yukureen haleellaa daangaacee itti dhufu ammoo ofirraa qolachuudhaaf mirga akka qabdu dubbatan. Qondaalonni Ameerikaa gama isaaniitii Yukureen meeshaalee waraanaa Ameerikaa argatteen ammoo haleellaa Raashiyaan daangaa Yukureen keessa taa'e ammoo daangaa alaa irratti gaggeessitu qolachuudhaaf akka itti fayyadamtu hayyama argachuu himu. Keessumaa ammoo haleellaa Raashiyaan karaa kaabaa magaalaa guddoo lammaffaa taate Kirkiiv irratti bantee qolachuudhaaf buufataalee waraanaa daangaa Raashiyaa keessa jiran haleeluu akka dandeessu Ameerikaan ayyamtee jirteef pirezidaantii Yukureen Volodymyr Zelenskyy ammoo murteen biyyoonni lixaa kun lammiilee naannoo daangaa Raashiyaa irra jiraatan tiksuudhaaf faayidaa guddaa akka qabu himan. Dubbi himaan mootummaa Raashiyaa Dimtir ammoo biyyoonni miseensa naatoo keessumaa ammoo Ameerikaa fi biyyoonni Awurooppaa hedduun sadarkaa muddama haaraa keessas galanii jiru kan jedhan. Kana ammoo beekaa itti yaadanii gochaa jiru jechuu isaanii miidiyaan biyyattii tasgabaasee jira. Karaa hundumaa Yukureen waraana hiikan qabne kana ammoo akka itti fuftuuf tuttuqaa jiru jedhan. Qondaalli Raashiyaa kun Ameerikaa fi biyyoonni lixaa loltoonni Raashiyaa torbaanota dhiyoo as ammoo karaa kaaba Yukureen Kirkiivitti haleellaa tasaa gaggeessuudhaanis milkaa'anii jiru. UKdhaa fi Faransaay meeshaalee waraanaa Yukureeniif kennan akka isheen ammoo daangaa Raashiyaa hin haleellee dhorkaa ka'anii turan akka salphisanis ibsaa jiru. Kana jechuun ammoo Faransaay, UK, Ameerikaa fi Jarman guutumattuu meeshaaleen isaanii kun daangaa Yukureen keessaa ammoo Raashiyaatti akka furgugeeffamus Yukureeniin hayyamanii jiru. Ameerikaan ammoo kunis humna guddaa yeroo ammaan tana Raashiyaan Yukureen gubbatti bante qolachuuf gargaara jedhanis Raashiyaan kun dubbi barbaacha muddama keessoof hin galchinaa jechuudhaan naatoo fi biyyoota lixaa hundumayyuu ammoo akeekkachiiftee jirti. Akeekkachiisa kanaaf ammoo naatoo fi biyyoonni lixaatis deebii otoo laatiin haga ammaatti lola Yukureen gaggeessaa jirtu kana duuba dhaabbachuudhaan ittuma jabeessuun biyyoonni lixaa meeshaalee balaafamoo jedhaman kanaaf ammoo fageenya dheeraa deemuu danda'u kana Yukureeniif kan kennite. Duulaamma gubbatti baname kana deebiftuu ofirraa qolachuudhaaf magaalaalee Raashiyaa gurguddoo ta'an kan Yukureen irraa fagoo jiran Yukureen yoo ittiin haleelte ammoo Raashiyaan Yukureen gallakkiftee iddoo qabatte keessa ni baati jechuudhaanis biyyoonni lixaa ammoo tooftaa kana baafatanii Yukureen duuba dhaabatanii ammoo Raashiyaa Yukureen keessaa baasuudhaafis kan itti adeemamaa jiru jedhan xiinxaltoonni warri waraana irratti ammoo xiinxalan. Lolicha ammoo jabaachuudhaan Raashiyaa fi Yukureen gidduuttis akkuma itti fufetti jira.